Nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Nagaadha akkam jirta? Nagaa galata Waaqayyoo. Baga jiraatti. Amiin isin illee baga jiraattan. Ortodoksii moo peenteedha? Peenteedha. Hayyee. Waaqa tokkichetti amantamoo? Waaqa sadanittuu hin amanti. Waaqni sadi garaagarummaa hin qabu ni jalqaba akkasii galuuf jechuudha. Akkam waaqa? Yaada isiniif akka yaada keessanitti isiniif sadi ta'uu danda'a. Garuu akka keenyatti fakkeenya tokko fakkeenya isinitti hima jechuudha. Hayyee. Abbaa jechuun jalqaba hundumaa jechuudha. Ilma jechuun Yesus Kiristoos isa dhufeedha. Hafuura qulqulluun jennu immoo erga Yesus Kiristoos deeme, Yesus Kiristoos annan deema garuu hafuura koo isa bara baraa simira jiraatu siniifan ergaa jedhe. Isa kanaadha malee waaqa sadii miti jechuudha. Wangeela Yohaannis irratti gaafa ilaallu maal jedha seeta achirratti jechuudha. Wangeela Yohaannis yeroo dubbisnu Waaqayyootu Yesuusin erge. Innumti iyyuu mataa isaatiin immoo Waaqayyoodha. Yaada warra isan tamanan furuudhaaf yookaan immoo cubbuu ilmaan namootaa kana dhiquudhaaf dhufe malee jechuudha. Hayyee. Jalqabni waa hundaa eenyu naan jette? Waaqayyoo. Waaqayyo isa kam abbaa? Eeyyee. Okay, Yesus Waaqayyo abbaarraa argame? Innumtuu mataa isaatiin Waaqayyoodha. Yaada foon uffatee gara biyya lafaa dhufe. Qoy wangeela Yohaannis dhaqeessee dubbisuu nan danda'a. Rakkoon jiru. Rakkoon jiru. Wangeelaa maragaa yeroo barbaadinaa dubbisa. Jalqabni waa hundaa abbaadha miti? Eeyyee. Yesus abbaarraa argame? Eeyyee. Tole, jalqabni waa hundaa sun jalqaba qabaa? Jalqabni waa hundaa sun jalqaba qabaa? Abbaan? Hin qabu. Hin qabu. Hayyee, Yesus abbaarraa argame mi? Eeyyee. Hayyee, abbaarraa yeroo argamu sana jalqaba qaba miti? Yoom argame ne? Abbaarraa yeroo argamu sana jalqaba qaba miti? Yesus jalqaba qaba? Jalqaba qaba miti abbaarraa argame waan ta'eef jalqaba qaba. Eeyyee. Tole. Wanni jalqaba hin jirre yeroodhaa booddee dhufu maal jedhama? Wanti jalqaba qabu yeroo booddee argame tokko maal jedhama? Isa hin beeku dhiifa. Maaliif hin beekne? Fakkeenyaaf wanni tokko yoo hin jirre, wanti tokko yoo jalqaba hin jirre, yoo amma dhufe maal jedhama? Jalqaba kan qabudha. Wanti sun maali? Ka jalqaba hin qabne. Waaqayyoo jenne. Ka jalqaba qabu. Ikkoo inni jalqaba hin qabne ikkoo Waaqayyo duwwaadha. Kanaafuu Yesus jalqaba qabaame? Abbaarraa argame waan ta'eef jalqaba qaba. Yerootti biyya lafaa dhufeedha ka. Waaqayyo irraa argame moo hin argamne inni? Inni mataa isaatiin iyyuu yaada foon uffatee gara biyya lafaa dhufe malee innumti mataa isaatiin iyyuu Utuu foon hin uffatiin dura Waaqayyo inni jalqaba hin qabne inni burqaa waa hundaa ta'e abbaadha jenneerra miti? Eeyyee. Jalqabii waa hundaa argasa ta'eeti Yesuus isarraa argame mi? Eeyyee. Kanaafuu yeroo itti argame qabamoo hin qabu Yesuus yeroo wayii qaba yeroo itti argame yeroo hin jirre wayii kan booda argame yeroo wayii qaba miti? Yerootti biyya lafaa kana dhufe jechuudha. Jalqaba qaba mitiiree Waaqayyo irraa argame sanitti? Waaqayyo irraa kan inni argame Waaqayyo irraa dhalate jettee moo Waaqayyootu isa uumee argame jetta Waaqayyo irraati? Waaqayyo irraa dhalate jetta moo Waaqayyootu isa uume jetta Waaqayyo irraa argame yeroo jennu? Hafuura dhalate jechuudha. Isa kana yoo isiniin jedhu Maariyaam durbarraa kan inni dhalate jechuudha. Osoo hafuuraan dhalatiin dura jira moo hin jiru? Hafuuraatuun dhalatiin dura jira moo hin jiru Yesuus? Yesuus? Hafuuraatuun dhalatiin abbaatu jira ka. Abbaa jira jechuudha. Isuma laal dhaggeeffadha. Akka yaada keessanitti amanaa jechuudha kan inni jiru. Yesuus irraa dhalateetti. Dhaggeeffadha naa galeera yaadni keessan. Waaqayyo jalqabumaayyuu jira jechuudha. Waliigallee isaa. Deebi'ee biyya lafaa kana fayyisuuf yookaan immoo namoota
biyya cubbuu biyya lafaa kana hundasaa fayyisuuf jedhee foon uffate Maariyaam durba keessa goree gara biyya lafaa dhufee jechuudha. Abbaa moo ilmatu uffate? Abbaa moo ilmatu foon uffate? Waaqayyotumatu hafuura isaa keessa buusee jechuudha. Yoo karaa gabaabaa akkasii galuuf jechuudha. Waaqayyo abbaa foon uffatee dhufee jechuudha. Hafuura isaatu gara Maariyaam keessa dhufee. Waaqayyo abbaan jechuudha. Okay, waaqayyo abbaa hafuura foon uffatee Maariyaam irraa argame waaqayyo abbaa mee? Ila dhaggeeffadha. Waaqayyo abbaan jalqaba tureeti. Isa booda biyya cubbuu biyya namoota biyya lafaa kanarraa fayyisuuf jecha foon uffatee gara biyya lafaa dhufee jechuudha. Naa galeera. Waaqayyo abbaa jalqaba waaqa ture. Ilma namaa kana fayyisuudhaaf jechuu waaqayyooma abbaa sanatu foon uffatee nu gidduutti argame jechuu miti? Tole waaqayyo abbaa foon uffatee nu gidduutti argameera miti ree? Tole ish. Waaqayyooma abbaa sanatu ilma ta'e deebi'ee. Waaqayyooma abbaa sanatu dhufee. Qoy yoon tarii keessaa na baasuu baate wangeela dhaqee banadhaa qoy. Siin dubbisa. Wangeela yaaduma kee barbaade wangeelan barbaadu. Abshirri. Yeroo inni fidi siin jedhee fidda rakkoon qabu. Amma garuu wanti si gaafadhu waaqayyooma abbaatu foon uffatee dhufe naan jettee jetta. Waaqayyooma abbaa kanatu ilma ta'e. Baate? Milikte bakka. Ayya inshallah. Nagaan deebi. Simbooneen gaddisina. Simbooneen jirti reejo simbooneen dubbatta? Amma dhufeen jira. Ayyee baga dhufte. Kanuu amma jalqabne irratti haasofnoo kan biraa qabda? No, kan ammaan xumuramne ko. Isa kam isaan mucaan dubbataa turre moo? Sana wajjinaa isaa turte itti fufaa qabxee bareeda. Ayyee itti fufaas ammoo. Laa qabxii waa'ee maantinii irrattidha. Isheen amma Yesuus ofiin akka waa gochuu hin dandeenye hubatteetti. Yesuus ilma Waaqayyoo isa jedhu warra geessee dhaabbatte waan ta'eef Yesuus ergamaa ta'uusaa akka humna isaatiin yoo dandeetti Rabbi itti dhufe malee ofii waa gochuu hin dandeenye hubadheeras nama nasii jette. Achumarraa kaasaa itti fufaas xiqqoo biziidha. Wangeelli kan jedhu sin darbanne seeniti taa'e keessa. Hayya soot Mariyaam. Hayya. Sole. Simboone. Abi. Egaa Yesuus Kiristoos akka ofii waa gochuu hin dandeenye barteetta. Yesuus ilma Waaqayyooti kan jedhu irratti haa dubbannu ree. Isin ergamaadha jettanii amantu macaan qulqulluun immoo ilma Waaqayyooti jedhama. Maaliif ergamaa jedhama jedhee kan ture isarratti fakkeenya fudhatanii naa ibsaa turan. Achumarraa kaasaatti fufaa. Tokkoffaan ergamaa kan jedhinu qofa osoo hin taane macaafni qulqulluu siin jedha quraanni siin jedha. Rabbitu akka ergate dubbata quraana keessatti. Ofiillee ergamee akka dhufe dubbata quraana keessatti. Isaan alayhi salaam ofiidhuma isaati ergamaa ta'uusaa boqonnaa 3:49 irratti hin dubbata. Akkasumallee boqonnaa 19:33 irratti ni dubbata. Kan quraanaati kun jechuudha. Akkasuma boqonnaa 61:6 irrattis hin dubbata. Ofiisaa akka Israa'eliif ergamee dhufe jechuudha. Tole. Ofii erga Israa'el ergamee dubbatu isaa quraana keessaa nutti hime macaafa keessatti illee akka ergamaa ta'e macaafa keessatti ofii isaa nutti hime. Xiqqoo miitti qabadhu. Lamee kanarratti jechuun lamma isin akka Israa'eliidhaaf dhufeetti dubbachaa jirtu. Garuu Yohaannis 3:16 irratti immoo guutummaa biyya lafaatiif dhufee jedha yeroo dhufee du'e jechuudha. Kanaaf inni guutummaa biyya lafaatiif jedheetu dubbata macaafni qulqulluun akkamitti Israa'eloota duwwaadhaaf jedhamee isarraa saamu. Maaliif Israa'elootaaf jedhamee dubbatama? Galatoome guutummaa biyya lafaa jechuun addunyaa guutuu jechuu miti. Guutummaa biyya lafaa jechuun biyya lafaatiif ergame gaafa jedhamu guutummaa warra hin amanneef kan inni ergame jechuudha. Warra hin amanneef kan inni ergame. Fakkeenyaaf akka warra Israa'eloota ta'an keessaati warra hin amanneef jechuudha. Guutummaa biyya lafaatiif ergame jechuun guutuu jechuun yookiin hunda jechuudha. Hunda biyya lafaatiif ergame yoo ka jedhamu taate hunda kan jedhu akka macaafa qulqulluutti addunyaa hunda qabata jechuudha miti. Hunda jechuun akkuma naannoo keetti hunda isaaniiyyuu waami kottoo jette waan hunda
hunda jechuudha miti warra namanne hunda waame yoo jette tamma akita Ameerikaadhaaf fidisiin jechaa hin jiru yookiin naan jechaa hin jirtu. Garuu warruma nu bira jiru kanaani warra namanne hundaafu argameera. Ilma namaa kan jedhame hunda deemi fidi qottoon siin jedha namaa siiti akka naannoo koo keessatti ilma namaa jedhamu hunda dhaqe fidisiin jechaara malee killilii fi naannoon keessa jiraadhu keessatti addunyaarra naanneeti daangaa kee keessaa bahe Itoophiyaa keessaa bahe Ameerikaa keessaa bahe Jaapaaniin maaloo ishaa dhaqe jechaadhaa miti kan jiru. Garuu akka keetti akka wanna kanaatti aki ilmuma namaa hundayyuu waan sitti me hunda itti miyoon siin jedhee warruma bakka sana jiran keessaati malee hundi namaa kan jedhame achi baatee daangaa sana keessa dabarteedhaa miti jechuudha. Kanaafuu hunda namaa kan jedhame warruma achi jiraniif malee warra biraadhaaf miti. Tole haa ta'u iyyuu malee tokkoffaan ilma namaatiif ergamuusaa kan hundamoo gimmaasha kan jedhutti deemina. Ilma namaatiif ergamuusaa hin amantaate ergamaa ta'uusaa. Eenyutu? Yesuus. Kan gara lafaatti ergamaa abbaa isaadha kaa. Haa ta'u garuu ergamuusaan beeytaati. Bartee kana fudhannaan sanitti deemina. Abbaan erguusaa nan beeka. Tole rakkoodhaa miti abbaan ergeeti ergamuusaa inni amanta jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos ergamaadha yoo jenne walii gallaa jechuudha. Okay. Hayyee Yesuus Kiristoos ergamee erga dhufeeti kan ergate Waaqayyo ergate Yesuus Kiristoos ergamaadha jechuudha. Nama ta'uusaas walii gallaa. Nama ta'uusaa sanadha amma sana kan ergamaa jedhameef waan abbaan isaa ergeefidhaan kan ammoo nama jettan isin immoo hafuura qulqulluudhaan erga Maariyaam irraa dhalatee akkamitti nama jechuu dandeenyaadha amma jennaan isheenis nama jedhanii turan duraan. Innumtu namaa jedha macaafni qulqulluu innumtu Yesuus Kiristoosu namadha jedha macaafni hin fudhattaa macaafni waan jedhu Yesuus Kiristoos nama kan inni of hin jedhu. Macaafa mana namana. Ayyee kanaafuu macaafni Yohaannis Wangeelii fi hojii ergamootaa irratti Yohaannis Wangeel boqonnaa 8:40 irratti ana nama dhugaa isa waaqarraa fidee isinitti himu nama akkasiin ajjeesuu barbaaddu jedhe. Ana dhugicha isa abbaarraa fidee dhufu nama akkasiin ajjeesuu barbaaddu ree jedhe warra Yahudotaatiin. Kanaafuu dhugaa dubbii fidee warra Yahudotaarraa Rabbirraa fidee warra Yahudotaatti himnaan nama akkasiin ajjeesuu barbaaddu ofiisaa nama ta'uusaa dubbate. Kanaaf jecha Yesuus Kiristoos kan inni dhugoomstaa? Wanta Yesuus jedhu hunduma isaan nu goomsa garuu sasin ilma Waaqayyoo miti sasin jettanii mal. Ayyee rakkoo miti ilmummaatti immoo nan dhufa. Garuu Yesuus amma ergamaa ta'uu fi nama ta'uusaa amanne mee? Kan walii gallaa? Simboon. Simboone. Waan Maariyaam irraa dhalateef ilma namaati jennamoo? Lakki namuma waan ta'eef hortee isaatu hidda isaatu nama waan ta'eef nama jenna. Innis horteen isaa hiddi isaa nama waan ta'eef nama ofiin jedhe Yesuus Kiristoos. Yesuus ilma namaa ta'e akkamittiin jechuun amma duratti dinqii garaagaraas hojjechaa ture waan baay'ees hojjechaa ture abbaan isaa yoo ergu malee amma ilmi raajummaan isaa kun nabiyyummaa isaa yookiin ergamummaa isaa akka dhugoomsuuf kennamaaf. Raajummaa raajii inni dalage raajii namni kamuu dalagu dalage Yesuus Kiristoos akka macaafaatti waan namootarraa adda dalage tokko hin qabu. Yesuus waan Iliyaas hojjete. Yesuus du'aa kaase Iliyaas illee du'aa kaase. Elsaan du'aa kaase Yesuus du'aa kaase. Kanaafuu du'aa kaasuun akkuma namoota warra kaanii du'aa kaase malee waa biraadhaa miti. Saniifuu Yesuus Kiristoos raajummaa isaa yookiin nabiyyummaa isaa agarsiisuuf
Waaqayyo raajummaa kana isaaf kenne malee raajii kana akka inni hojjetuu fi waa biraadhaa miti. Elsaa'inis Eeliyaasis namuma turani jechuudha. Yeroo du'aa kaasan malee waaqan turre. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Ilaallu amma maal jedhe? Elsaa'iin faana namarraa dhalatani. Elsaa'iin faana namarraa dhalatan mini Yesuus Kiristoos garuu Maariyaam duwwaarraa dhalate. Akkamitti isaaniin qixxeessuu dandeenya? Ayyeesh. Namni namarraa dhalatu gimmaasharraa dhalate fakkeenyaaf namni dubartii naafa luka hin qabne irraa dhalatu namummaansaa isaadhaaf abbaa dhalate irraatti gargar miti. Fakkeenyaaf haadhaaf abbaa kiyya qaama guutuurraan dhaladhean. Namni tokko immoo dubartii luka hin qabne yookiin harka hin qabne akaala godolorraa waan dhalateef na caala jechuudha miti. Ati abbaan kee haati keessa maayin keessa luka qabu haati isaa immoo luka hin qabdu waan taateef si caala naan jechuu hin dandeessu. Namummaatti nama dhanne. Kanaaf isa wal caalchisu garuu yoo maal ta'edha? Yoo dandeettiidhaan kan na caalu taate gochi inni raawwatu waan namarraa ilaale osoo hin taane ofiin kan godhu yoo taate dandeettiidhaan wal caaluu dandeenya. Namummaa keessatti garuu nama. Fakkeenyaaf hewaan waan addaamirraa argamteef qofa haadha qofarraa waan dhalateef namoota warra kaaniin caale jettee yaaddoo taate sii galee. Amma isa warri kaan koo haadhaaf sabbaas qabaatanii dhalachuu danda'u. Yesuus Kiristoos garuu haadha duwwaarraatiin dhalate hafuura waaqayyootiin. Kanaaf akkamitti isaaniin qixxaachuu danda'a? Naagalee bar akkan jedhe waan Yesuus Kiristoos haadha qofarraa dhalateef warra kaaniin caala jettee yoo ka yaaddu taate hewaan abbaa qofarraa dhalatte Maariyaamiin hin caaltiyyuu siin jedhan. Lachuu dubaraami? Dachuu dubara. Tole Maariyaam haadhaaf abbaarraa dhalatte miti? Hewaan immoo abbaa qofarraa argamte miti? Mee hewaan Maariyaamiin hin caalti namummaa keessatti? No hin caaltu namummaa keessatti. Galatoome. Akkuma kana Yesuus Kiristoos